Daa'imman qufaa akkasii qabu taanaan mee qufaa kana dhaggeeffadhaa. Qufaan kun whooping cough jedhama. Dabalataan immoo erga qufaanii booda haqisiisuu ni danda'a. Akkasumas erga qufaanii booda akkuma nama nagaatti akkuma nama fayyaa ta'etti tapha isaanii taphatu. Yeroo baay'ee daa'imman yeroo dhukkubsatan amalli isaanii jijjiiramuu faa ta'uu danda'a. Garuu yeroo akkasii akkuma nama nagaa ta'u ni qufa'u akkuma nama nagaa ta'u jechuudha. Mallattoon kun yeroo jalqabudha. Garuu yeroo turu dhibeen kun baay'ee itti caalaa deema. Kanaaf mallattoo akkasii daa'imman irratti agartaniitu taanaan ispeeshaalistii daa'immanii wajjin mari'adhaa. Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa ga'uu barbaaddu taanaan follow, like, share gochuu hin dagatinaa. Gaaffii adda addaa yoo qabaattanis comment section jalatti nu barreessaatii ni deebisna. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.